jiru tosa tada yoni nansi dabe jalala jollo sirratin ababe takte jibaja manguto erkadu didan yararfan fuduna badadde Ani kanin dhaladhee guddadhe godina Arsii Asallaa keessattidha. Namni ani bultii waliin ijaarradhe immoo kan ani waliin guddadhe godina Oromiyaa biroo naannoo Wallootii kan dhufedha. Hiriyaan koo kun abbaan isaa daa'imummaan irraa du'e. Haati isaa immoo baay'ee isa rakkisti. Harmeen isaa waan baay'ee isa rakkistuuf inni bakkuma arge oolee bula. Ergan dhaladhee of baree jaalala hiriyyummaatiif otoo hin taane jaalala waliin guddinaa baay'ee walitti siqna. Yoo haati koo bakka feeteen ergite na waliin deema. Karaa dheeraa hanga magaalaatti yoo ta'e waliin deemne waan ajajamni finnee dhufna. Hariiroo keenya namoonni naannoo keenyaa yoo argan garuu waan hambiraat fakkeessuu fi asaasuu jalqabani. Sababa mucaan kun naannoo gara biraarraa dhufeef mucayyoo keenyaa fuudhuu fedha jechuun gurrarra naannessu. Nuti garuu kana hundumaa quba hin qabnu. Innis erga dhagahee booda dubbiin xiiqiitti nama galchite akkuma jedhan gaaffii jaalalaanaaf dhiyeesse. Ani yeroo sanatti xiqqoo waan hin tureef yaada kanas hin qabu. Maatiin koos akka tole hin jenne hin beeka. Barumsa koos waan baay'een jaalladhuuf addaan kutuun barbaadu. Hiriyaa kanas waan baay'een jaalladhu gaaffii akka tasaanatti dhufe kana garuu diduu hin dandeenye. Anis tole jedheen garuu kun hunduu ta'uu kan danda'u barnoota koo ergan xumuree boodaan jedheen. Harrate sandura oguun deddeebi'a ijumaan si argu yoomin darraaba siinin deemadhaamu maanguddoon ergadha yaada keenaa himi. Inni garuu na biraa hafuu hin dandeenye. Oduun namaas oliif gadi deemtee maatii koo bira geesse. Maatiin koos dubbii kana battalumatti akka dhaga'aniin mana barumsaa koo jijjiirani. Inni garuu ammayyuu na biraa hafuu hin dandeenye. Jireenyi koo haadha buddeenaa koo bira waan tureef haati buddeenaa koo baay'ee na rakkisti. Mucaa kana dhaabeen akka barumsa koo qofaa sirriittiin hordofu barbaaddi. Anis maatii kiyya waanan sodaadheef irraa siquu murteeffadhe. Guyyaa tokko suuraa ji'a dura kaane naaf fidii koottuun jedhe. Innis erga fidee booddee fuuldura isaa suuraa sana nan kukkute. Suuraa kana kukkutuun koo isa fuulduratti waa tokko hin fakkaanne. Kanatti kukkuttee hariiroo keenya otoo hin taane suuraadhaanaan jedhe. Anis tooftaawwan adda addaa kalaqeen isa aarsuu fi akka inni narraa adda citu yaaleen ture. Garuu isaaf kun hunduu homaa itti hin fakkaanne. Karaarra yeroon deemu yoon akka tasaa argellee fuula koo gurraachesseen bira darbuu eegale. Osoo waliin hin haasa'iin turtii dheeraa booda barumsi cufamee anis gara maatii kootti deebi'e. Manni keenya walitti dhiyoo waan tureef inni mana maatii koo dhufuus hin dhiisne. Guyyaa tokko maatiin koo manatti na dhiisanii dalagaa deeman. Sanaan booddee hiriyaan koo kun maaliif akka ani sarraa cituu barbaade na gaafatuu eegale. Naannoo manaa irraa xiqqoo fagaanne osoo haasa'aa jirruu yeroon deemte laftis ni dukkanaa'e. Baay'ees waan turreef manatti galuu nan sodaadhe. Sanaan booddee inni mala malee akka isa waliin hin deemu na gaafate. Anis xiqqoo dideen tooftaa biraa waan hin qabneef garuu tole jedheen isa waliin qajeele. jiru tosa tada yoni nansi dabe jalala jollo sirratin ababe takte jibaja manguto erkadu didan yararfan fuduna badadde. Deemsa sa'aatii 3 booddee innis mana firasaa tokkotti na fudhatee gale. Yeroo karaarra deemnu seenaawwan hedduu kan nama barsiisanii fi jireenya keenya gara fuulduraatti nuuf ta'an natti himaa ture. Akkuma achi geenyeenis haati manaa manichaa jechama addaa ta'e waan hireen nama goote hiriyyaan namaan corti naan jette. Hiriyyaan koo kunis akka baay'isee na jaallatuu fi gara fuulduraatti akka na barbaadu irra deddeebisee natti himaa ture. Hariiroo hamma kanaa qabaannus guyyaa tokko waan hamaan irratti yaadeen beeku. Anis maaliif akka badiin irratti dalaguu dhabe yogguun taa'ee yaadu jaalalli koo natti dabale. Kanaan booddees jaarsi ergamee osoo maatiin koo tole hin jenne dirqamumaan ni kaanuuf godhani. Barumsa koos itti fufeen baradhe. Maatiin koo hin dahiinii barumsa kee itti fufinaan jedhanii na gorsu. Abbaan warraa koo immoo obboleeyyanis abbaas waan hin qabneef akka ani dahu fedhe. Ammas rakkoo biraa keessan gale. Ergan taa'ee sirriitti yaadee booddee gaaffiiwwan lamaan keessaa kan abbaa manaa koon filadhe. Maatiin
koos ulfa ta'uu koo erga beekanii booddee akkan ani daheen biyya hambaa kan deemu natti himani. Garuu biyya Arabaa deemuun fedhii koo hin turre. Akkuman daheen mucaa haadha abbaa warraa koo bira kaa'een biyya Arabaan deeme. Abbaan warraa koo yeroos barumsarra ture. Ergan deemee maallaqa maatiin kootti na argan deebiseefiin maatii koofis abbaa warraa koofis maallaqa erguun jalqabe. Maatiin koo garuu maallaqa ani abbaa warraa koof ergu sana isanii na dhorkuun akkan ani lammatan erginee fi na akeekkachiisani. Anis dhokseen isaaf erguun jalqabe. Dubbiin garuu isaan jala miliquu hin dandeenye. Waanuma abbaan manaan koon dalagne dalage naan jedhanii maatiin koo natti haasa'u ture. Ani garuu jaalala isaatiin guutamee waanan tureef jecha isaanii dhaga'uudhaaf hin eeyyamsiisne. Innis waan akkasii dalaga jedheen guyyaa tokkoyyuu yaadeen hin beeku. Turtii booddee guyyaa hojii koo xumureen gara biyya kootti yogguun imalu maatiin koo dursanii boolee eerpoortii gahuun gara mana isaaniitti na fudhatanii galani. Abbaan warraa koos Finfinnee deemee ofirra deebi'ee maatii kootitti jaarsa erge. Maatiin koos ni didani. Yeroo sadiifis jaarsi ni deddeebi'e. Garuu maatiin koo ammallee tole jechuu hin dandeenye. Maatiin koo mucaa kana kan isaan jibban waan biraaf osoo hin taane mucaan kun dalagaa irratti waan hin bobbaaneef ture. Dalagaa waan hin beekneef qabeenya siin horatus naan jedhu ture. Innis dubbii kanatti waan baay'ee aareef biyya hambaa deemuuf murteeffate. Salaalee ibsaa ibsu maali kan salaalee ibsaa ibsu warri keessan akkamii keenya akka loonii nama tiksu. Nagayaatti naan jechuufis bilbilee na waame. Anis bakka biraan deemeedheen maatii koo eeyyamsiiseen isa bira deeme. Har'as osooma jaalala keenya keessatti wantoota nu mudatee fi inni maaliif akka baahiranitti deemuuf murteeffate osoo haasofnuu yeroon halkanoofte. Maatiin koo hundinus wal jala taranii naaf bilbiluu eegalani. Sanaan booddee innis yaada baahiranitti deemuu dhiisee waliin gara magaalaa birootti baqanne. Yeroon ani biyya hambaa ture maallaqa koo maatii koo bira kaawwachaan ture. Ergan isa bira deemee booddee maallaqa koo hundaa maatii koo biraa fudhachuu hin dandeenye. Kanaafis turtii waggaa tokkoof walakkaa booddee fedhii kootiin biyya Arabaatti deebi'e. Kunoo amma waggaa 4 fixeera. Maallaqan dalagadhu hundaas amantaadhaan abbaa warraa koottiin erga. Rabbiif galanni haa ta'u qabeenyas godhannee jirra. Maatiin koo dur kana naaf fedhii hin qabne amma garuu dalagaa abbaa warraa koo arganii natti gammadaniiru. Wantin hanga ammaatti jireenya koo keessatti na gammachiisan keessaa tokko nama haalaan jaalladhuufiin amanu jireenya bultii keessatti argachuu kooti. Itti aanseen karoora sammuun koo naaf karoorsee fi namni ani jaalladhu naaf baaseerra waanan imalee fi jireenyan dabarsetti gaabbii tokkollee hin qabu. Sababni isaa namni ani jaalladhee abbaa warraa koo godhadhe abbaa malee guddatee haadhaanis walii galtee waan hin qabaanneef fuulduraatti jireenya cinqii hin qabne jiraachuuf fedha qaba jedheen waanan yeroon yaadee fi akka milkii guddoottis nan ilaala. Ani amma hawwiin koo yoo rabbi jedhe galeen irra deebi'een cidha koo haaromsuudha. Maatii fi hiriyoota koo natti mufatan hunda gammachiisuun sammuun koo erga xiqqoo boqotee booda barumsa koo xumureen hawwii koo fi maatii koo galmaan gahuun karoorfadheera. Akkan milkaa'uuf rabbiin naaf kadhadha. Echi badhaasoo United Arab Emirates irraa abbaa warraa koo Oromiyaa keessa jiraatu Ahmed Huseeniif nagaatti. Jiru toosa taada yooni nansi dhabe jaalala jollu sirratiin abaabe takkitee jibaata. Kabajamoo dhaggeeffattootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nageenya keenya isiniin dagannee ashama akkam jirtu nagaa keessanii ani fayyaa nagaa kootii rabbiif galanni haa ta'u. Xalayaan amma isiniif dubbisee ka'e xalayaa Echi badhaasoo United Arab Emirates irraa nuuf ergite hiriyaa yookiin abbaa manaashee baay'ee jaallattu Ahmed Huseeniif ture. Xalayaa kanarraa hedduu akka barattan homaa shakkii hin qabnu. Jalqaba irratti karoorri ishee fi karoorri maatii ishee akkanumallee karoorri abbaa manaashee waliif ta'uu hin dandeenye. Haa ta'uti garuu abbaan manaashee tooftaawwan adda addaa jireenya ishee keessatti maleen isheenis jaalala guddaa waan walii qabaniif ejjennoo tokkoon ilaalchaa fi yaada maatii isaanii gidduu galchuu dhiisanii kan mataa isaanii hanga xumuraatti qabatanii deemani. Dhumarrattis baay'ee milkaa'ani. Maatiin ishee Ahmediin kan jibban waan inni dalagaa irratti hin bobbaanee fi akkanumallee gara fuulduraatti qabeenya horatee siin bulchuu hin danda'u yaada'edhu waan qabaniif malee wanta gara biraaf miti. Maatiin keenya yeroo hundumaayyuu hammina nurratti yaadan yoo hin taane wanta nuuf ta'ee fi ta'uu qabu gara fuulduraatti nu caalaa
isaan waan arganiif jireenya ishee keessatti kana godhan. Isheen immoo ijoollee waan turteef dhugaa addunyaa kanarra jiruu fi bakka jaalallee isheef qabdu dursitee jireenya ishee fullaafatte. Maatiinis isheenis sirriidha. Garuu inni sirrii dhumarratti milkaa'ee kan ishee ta'e. Akkuma laalaa jirtanis jireenya isheetti kan gammaddee fi irra deebiteellee maatii ishee kan gammachiistedha. Obboleettii keenya echi badhaasoo baga gammaddee gara fuulduraatti wanta karoorfatteellee Rabbi siif haa milkeessu jenna. Har'a teessan dura oguun deddeebi'aa ijumaan si argu yoomiin dharraa ba'a siiniin deemadha maanguddoon ergadhaa yaada keenaa himi siiniin maarii haa. Kabajamoo dhaggeeffattoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 xalayaa obboleettii keenyarraa hedduu akka barattan homaa shakkiin qabu. Jaalalli qabeenyaa fi haala irratti hin hundaa'u kan jedhu ganamumaan obboleettii keenyaaf kan galedha. Jaalallee ganamaa dhabuu jechuun jireenya ofii walakkaa gatuudha. Hedduun namaa sababa garaagaraa irratti jaalallee ganamaatti hin milkaa'u. Hedduun namaa garuu jaalallee ganamaa dhabuu isaatti erga turee bubbulee booddee gaabbii guddaatu itti dhagahama. Waa'ee kanarratti ana caalaa isinumtuu waan beektaniif hedduu dubbachuun nan barbaachisu. Warreen jaalallee namaa keessan waliin hanga yoonaa jirtan Rabbi hanga xumuraatti sinaa bareechu jenna. Warreen hin qabne immoo jaalallee amanamaa fi jireenya keessan guutuu danda'u Rabbi siniif haa kennu jenna. Barreeffamni tola ooltummaa yookiin voluntarism jedhu tokko nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gahaadha. Nama jaallachuuf illee nama ta'uun qofti gahaadha jenna. Qophii sagantaa keenyaan hanga yoonaatti waan dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaan siniin jedha. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu siniin jecha chaanaaliin keenyi qophii seenaa xalayaa jaalalaa isinirraa gara keessanii qindeessitanii dabarsite. Isinis xalayaa seenaa jaalalaa nu barsiisuu danda'u yoo qabaattan nuuf ergaa siniin jenna. Chaanaala keenya illee subscribe akka nuuf qophii keenya share like fi yaada keessan comment gochuu namoota xalayaa kana nuuf ergan illee akka jajjabeessitan asumaan isinitti dhaammachaa guyyaa borii xalayaa seenaa jaalalaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaan siniin jedha. Niif qopheessuuf qindeessuudhaan kan ani isin waliin ture an gammachiista shoomeetii hanga qophii gara biraa. Warri kun warraan warra yaa beebee tufaadhaa balballi isaanii.